وانت مودوا قسالة ماشينا تيجي كنا كرتمتي إسامي تيجي جينسي ماري أجرب تجرب باتي بوتة تما هذا جرب أني نادي رياتي يبرو أنت وان مودوا ما كنا إتنين ماري أكبيه كينيا سنار كامي شو ماري تكون يجرب وان مودوا جينسي تاو فدسرايرو تاشرتي زجتا مودوا نوغسالة تيجي سيرو وانت ميا mana keessa wanti jiru guutuun isaan miicaman malee akkanatti akka biyya keenya sana alarraa carqii miicine ol deebinee biyyanti nunu waan hundumaa isa keessatti miicina kanaafuu amma yaafa xarruuti erga faxarreen booda meeshaa kee hundumaa guurte dhiqxee maal jettee raffaate abboo saame carqoota gurguddaa ammoo maashina kan miicita lafa siikaa carqoota. Aye, Kamila. Amma kakak go tu amma indemna. Ani Abdullah indemu dafi. Demne nama lalle dufna. Ati meshale kan hunduma ikiti. Ufata sanis sisteme matire wan itmichit hunduma. Akas tidi. Harka keetiin indabdani gasara ke samichit no. Ufata si gode jira. Miti hunduma kanas ufata micha kanas diki innadabini harkani moti kamichit huchuda. Uchu gurgudda sa wantoota gurgudda wanta sidu hunduma wannoti michita. Mashina sanitti jechuudha. Kanaafuu yeroo nu dachanitti meeshaan kunillee iqameen nu eegu kulaniinis manuma jirti. Kulanii nama manshiinitti galti. Yoo galus baatti sibiraate jechuun shiittaasaa meeshaa kanallee qulqulleessina. Lakkii anniin deemaan bikkaan dhaquun qaba ammaan isin hojii deemaa hin taa'u. Maali tullee waliin taa'ii hin deebine bara. Lakkii kaa lama ranteenyi dhugaa. Lakkii bikkaan deemaa hin qabu jechuun hin deemaa isa. Rakkisini eegadeemu barbaaddaa adeemtu. Tole adeemtu. Immoo kayin kaa? Tole. Immoo kayin sirriitti waan jedhi. Immoo kayin Kamila. Tole. Abang meeshaan maa kura gamoo baay'atan yoo gara guutuu dhiqee bitan. Oof. Tuulaa kana tuudanii maali aadammaan biyya kana. Jookiin kun bichaa nama mi'a gamta akka baay'atan yoo kana hunda dhiqee bitan. Isaan dhiqan jaanii bakka takka waliin qabatee itti gadi guura. Mi'a waan akkana baay'atu namni akkamitti waan akkana baay'atu fayyada. Burcuqqoo takkitti hidhanii godhanii nama takkitti isaan nama hedduun ittiin dhuganii. Asii waan doolaa bakka jiraatu fixanii namaan darba. Maal namni kana. Mi'a akkamitti namni tokkitti burcuqqoo namni tokkitti akkamitti waanta. Wame ruga. A'udzu billah. Nam tokko jira. Kalalle ruga. Nalle ruga. Kalalle ruga. Mali waa bisa. Karas. Namnu ma tokko akka wanti garaan fuudhee burcuqqoo afur. Mee wasi? Takala musali afur. Nani wajisha. Waasha namni tokko burcuqqoo shanii bigee burcuqqoo shanitti lama kaayee deema. Yaa nani nama musadi. Burcuqqoo mee asirra godhee gadi. A'udzu billah. No, I was so mad all the time. Sarah dikira jadi kasar manja kumar manja itu misalnya maksudnya mau tuh cuma semua kerja saja. Kabala saya tadi kali kamu mana kerja? Kami tak ingat. Mana tuh tidak kerja. Kau cuci sana tidak kata kerja terus saya rasa mau botak kau makan itu. Kau cuci di kamar sana. Uang berat tu saja. Kau uang berat tu saja. Jadi mau kabar apa aku nama dia ke wahai medan.
Dah. Abesan tu dia tu biasa tu dia kan sampai kat tu kabira nak remah tu ni. Kan kami bersyukur nak kumpul ni dia boleh. Ada apa bahasa? Jaya laki. Akana boti. Ajaib. Oh, ajaib. Ay. Kumar malu mate tidi. Ah, enu. Ana apa ni me? Si bici orang musa ni si. Me apa tu? Baga rufte ya apa? Kau tu. Mati bil kiya Imran pade tidi. Bar refu terus bila tijar terus bila sekian kan me shadi ki ek rajte ni. Ini kerja bar me apa tu kalau kita rasa sesrap biji. Aku baru dia kemari sila. Bar me shadi kuni de na me shadi kiranje de refu. Meshana? Mesha mali? Mesha me basta ni kubiya. Mesha mali nani kubi utura ni singate mali mesha ni singate. Waya kamantan isma kutesi utura mali mesha mali nani kankana. Mesha urdo antu kasa Laki waya kasini janu chugun guddo batani ya bidrip siva singate. Mesha kami di kapur chuko fisana di kana kami skese di kana di yete birifte. Imbeito tuma. Mati de ka mati na ta kiranje sore. Laki kudu kana. Satu kudu di jam kita. Hadi de kudu di kana skese puro burchuko ada sana ada osoni de kana di waktu menuas. Dikatri kasih agar si samat baksa isa tikani. Asitti bishaan ni naqatta saabuna kana asinni naqatta saabuna kana gisee asitti akka naqatte akkanni hoomacheeffatte akkana gootee akkatti dhageesse akkana gootee asitti akka hoomacheeffatteeti gisee kana akkana as kaa'atte burcuqqoo ta'anii fuuta akkana ni dhiidhaan akkana dhiidhee akkana gootee akkana riidee nimi eega akkana riidee booda kana fuutee boombaa kana bantee akkanatti akkana xuruggootadhaan akkana xuruggootee akkana harkaan akkana eega riidee booda asitti kanatti akkana asitti goota. Kana immoo saanaa nuti akkana goota. Hoomacha kana agartee akkana asitti tuuta akkana goota. Akkana dhiidha. Akkana dhiidhee akkana gootee akkana dhiidhee akkana dhiidhee kana guutuu kana gootee kana asitti kana gootee akkanatti kanaas akkana jaaqulu goota. Akkana gooteemi kana gootee. Kanatti eegas booda dhiiqee kanas as gubbaarra kan kaa'etta. Amma kun nama ni diba? Kun nama ni diba amma? Nama diba. Eeywa akkana dhiidhaa. Maatii miti wallaaluu asirraan bee miti namuu gara haadha kee keessatti hin barre biyyuma kana eega dhufnee barree beeyte saniifuu maa rakkoon qabu suuta bartaaya. Waan hin beeyneef gaafa dubbare. Ayya, akkas yaa nama bilbila kiyyaa irraan fadhee dhufe bilbila kee fudhadhee hin deemu yaa birootiin dhufaya. Nageetti. Wayii michuu akkam fidanta meeshaa dhiquun beekne amma silaa dhufuu baadhee qassaalaa kana keessa meeshaan itti dadhabsite bilbila meettiin bilbila michuu akkam fidattee hin jaanne. Kanuma addaati immoo isiinis namni akkam fidattee dhuftee ittiin bilbila namni isiinis kan jaanne. Hello. Argane. Ana barkulanida. Assalamualaikum. Aywa, nin deebi'ee bar bilbila kiyya manatti irraan fadheetiin karaa mana keessanii deebi'e. Wannin deebi'eef michoo makka fidateeti michoo waan takka godhuun beekne bichuu dhiqan keessa meeshaan dhiqattee achi keessa sii guurtu garsa. Amma ana dhaqqabee hunda meeshaa hunda guurree akkatti dhiqan agarsiisee ati osoo meeshaa mana akkatti godhan akkatti dhiqan waa hunda agarsiisuun kan biraa deemtaati. Ammaan akkasi keessaa guursisee agarsiisee ammaan tana bir mana kaayitiin jiraa'u manuma kaayitiin bilbila fudhadhee si bilbilee akka daftee ibsu jee waan birootis
akan mette ke suduran balleessine dafi koo karamana ani sama bilbila irraan fadheetiin dhufanii gara karamanaati ayye ni beekti dhufuttiin jirette gammaa dhuftu jechuudha kana kamteen dhiisee deemaa duuba yalla gaane matti bilbilee ittiin mucoo sagarsiisan qasatti silfii dhuftiin dhufette niin galameenis dadhabe Mucayyoo miskiin sun maal taate? Kaamela! Naalime? Ishiin jirtu irraftu maal taate mana san jirti laata? Kun raftee kun. Kaamela! Kaamela! Eessi. Kanallee hin cufne mucayyatti. Miskiin rabbi. Arganne! Arganne! Jatatti miskiina isa argite? Kaamela mana san jirti natti fakkaate. Meeshaa dhiiteetti? Meeshaan dhiite garuu wanni caccabintu jiru qaba. Bareeda mucayyoo miskiina. Kanallee as keetteetti shaayii eeguus shaayii. Ani harka cicciree laata wanni jedhee sana bari burcuqoonoo wannooti gadi naqxu kuulaniitu natti bilbilee miti. Maal jedhu? Gassaalatti gadi naqxeeti nanni qeettee gassaalatti gadi naqxeeti kuulaniin telefoona ishii irraaffattee ustee harkaa buustee bara. Burcuqoota bishaan itti dhumne kan gisee faxuuraatti nyaanne hundumaa waan gurguddaa meeshaa sanitti miccita jennaan ishiin meeshaa waa itti dhugaseetee achi keessatti gadi naqxe. Itti naqxee gassaalatti? Aywa. Meeshaa irraa nuugu seenna. Shaayii barbaadda? Meeshaa irraa nuugu. Yaa Kaamela! Kaamela! Boos maal Kaamela? Ni raftee laata? Boos. Arganne! Fiddee mucayyoo? Fide kun Kaamela mana san jirti bara. Mucayyoo harki daa'immadha. Mucayyoo? Akkam? Nagaa. Dalagaan si ta'e? Mee harka keessa qabi mee waan harka baatee laga rabbi meeshaa jiru meeshaa keessa. Laa uummanni caballee hin jiru namurra maal akka Ani huccuu gurguddaa siin jedhe bar meeshaa gurguddaa mati bar kan isatti dhiqan. Huccuu gurguddaa malee meeshaa gurguddaa mati. Meeshaa harkaan qabna argite? Uffata harkanii kan akka jiinsii kana waan dhabdeessatti miccita siin jedhe malee kana harkaan miccina bar maashiniin kan meeshaa kophaadha garuu hiyyeessa waan taaneef ammaaf hin bitanne malee kan uffataa bichaadha. Lammata simbarii waan hin beekne tokko seeraan gaafadhaati. Ani harkatu simura beelaa ta'ee jiranii dhugaa dukuulanii dhufuu baatte miinis daakame atis rakkattee jechuudha. Abbar waan sitti uffate hunda achitti firraa maashinaan jennaan isaan miicuufti naqe. Baga rabbi si baasa. Hundaa'u meeshaan bara osoo sanii caccabe ol fanadda'ee ija kan keessu si balleessa. Rabbi si baase hundaa'u ati baga rabbi si baase. Yeroo biraatiifuu waan isin galiin tokko naan galleedhiitii dhaabbadhu na gaafadhu. Tole? Sodaatiin maal rakkoo qaba kun numaatidha. Waan sodaattu qabdu waan nan beekne haaraadha. Nus akkuma kanatti waan hin dabarreet bira dabarre. Tole. Ganne fi ana dhageessa? Mucayyoon tun miskiina. Inna baadiyyaati. Namni baadiyyaa ammoo akka baadiyyaa dhufeen waan kana dalage yoo jedhaniin inni fayyaaluma baadiyyaa sanii waan fedhe albeellee waan hin taane maashina kanneen of cicciirtee mucayyoon tun booda nu rakkate. Akka itti uffata miicaniif akka itti shafuuta uumamaa kanneen yeroo ramadaanaa kanallee dalaganillee guyyaa tokko guyyaa lama inni fatiin guyyaa hundaatti barsiisi. Na jedhu deemtee ilaalaa jirti barbaadatti hin dogoggore. Ammas gaaza kanaan of gubdee mana hin baalee nurra gubdi. Kanaaf waa hunda barsiisi mucayyoon ammoo mucayyoo dalagaati. Seeraan waa hunda itti mul'isa. Arra booda rakkoon tokko akkasii irrallee hin geenye nurrallee akka hin geenye. Kanaafuu sirriin nu barsiisi. Tamaam. Kanarraa Kaameelaatii rabbuu na baase kan gara fuulduraati takka lama waan hin beekne gaafadhu waan ati hin beekne illee sin agarsiisa. Yoo nani manaa gadi ba'e waan siin galiin tokko hin dalagiizim jedhiti mataa hin eegi. Taarraatiif alhamdulillah rabbiin keenya. Rabbaa galatamu baanee jira kanarraati kan yeroo biraati. Rabbiin keenya nu baase taganaatii haasofta taganaatii gila rabbuma jira taarraa kan nu baase alhamdulillah rabbii keenya galannee haa gahu rabbi kan nu baase. Baga rabbi si baase mucayyoo ta'een baga rabbi si baase. Kamu turun kok.